أني جماعة كوتين إتسامنتي كريستانا مالي جراتشون دندو أكما قرطمين بيشان كيساباتي ترون دندني إتسامنتي كيساباتي ترون دندو عمل لكون أكاسين يتقالون نمبر بعد لكن أنا فراتين يرى هو جبران كمان بيجي نواقر لفرات دجاني أكنجرانيف ولا كريستانا إيجا عمنت كريستانا إيجا ورا كانت تموت وجابها ولا كريستانا نما دوكا بوادام نما أفتيفوزو أبجو أبلوكو فيسبوك كان رتي ولالت نما دبينو كاس بايزي واقع يو دنيا راب كان دبي كاس توكي جرا أمانتوني مون كيكني دبامنير wantoota kan ilaallu yaada nu keessaa madde eenyummaa keenyaan osoo hin taane kiristaanaa hammataanitti wantoota kan ilaallu akka sagalee waaqayyootidha. Istaandardii dubbii waaqayyootiin ilaalla wantoota. Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Hordoftoota chaanaalii Rabbuun Miidiyaa kan taatan hundumaaf yeroo dhiyootti mata duree giddu galeessi macaafa qulqulluu Yesuusidha moo badhaadhummaa biyya lafaati kan jedhu qabannee dhufaa jirra. Maarree kanaafuu namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii akka taatan viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uuf like share akkasumas koomentii irratti yaada keessan nuuf barreessuun akka nu biraan geessan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Giddu galeessi macaafa qulqulluu Yesuus moo badhaadhummaa biyya lafaati? Namoonni yeroo baay'ee waa'ee badhaadhummaa lafarraa lallabuu maaliif jaallatu? Yeroo dhiyootti karaa Rabbuun Miidiyaa. Baay'een keessan namoota galgalaa ganama waldaa kiristaanaa keessaati waldaa isin jalqaba dura keessa jirtan keessaati isin tajaajilanitti doonbolloo tokkotti nultan. Jara bira dhaqanii garuun dhangalaaftu warra soobdoota kana isinitti afarsu kaasaanis elaa kun achiin baata gama sanaan ceeta warri kan keessanii abalu karaa kanarra hin deemin gaarii miti inni diina keessanii gaa inni balleessaa keessanii isinitti diina keessan ta'e isaan suni gama sanarra baata isinirra indaa'un miidiyaas qabu waan ta'e miidiyaa isaanii irratti isin mul'adha gootanii achitti kennitu eessattuu mul'attanii eessayyuun geessan isin jalaa diigama isin diiga waaqayyo. Biizinasii keessanii illee diiga waaqayyo warra akkasii dhugaan isiniin jedha. Sasaan achiitiin yoos nuu kennitan malee kaansarii faatis isin rukutaa makiinaa faatis isin irra ba'a isiniin jedhumni isin irra hin ba'u dhugaan isiniin jedha. Isa dhugaan isinitti mala yoo isaaniif kennitan isin irra baay'uu danda'amu. Waaqumti naa eebbisu eebbifamaa isin. Isa sirakkisutti maal taatu? Nam kolfaa'edhaa iyyaati. Ergaan siif deebi'ee abbee akka jedhee waaqayyo beelaaf rakkinatti kolfaa galtaa. Laboojidhaan gasi buusanii si argan sanallee sammuu kee keessa hin irraanfattamee jedhika. Baadiyyaa yoo si kaan amman irraanfatta booleesii godha waaqayyo. Raajii sobduun guuttee daldaltuu wangeelaa iddoo silaa furtuu. Taatee sabaaf eelaa. Nam kuma shanirraa nam kudha tokkotti gale duuka buutummaan. Har'a nuti investimentii hojjechuudhaaf nami jiraachuu tura jira. Isa akkamii isa maallaqa qabutu jiraachuu tura jira. Kun akka dhufuuf immoo wangeela offensiif ta'e, wangeela nama quuqu, wangeela nama gaddisiisu, wangeela nama boosisu, wangeela yaada garaa nama geddarachiisu, wangeela of nama ilaalchisu. Hin dhoksina maaliif yoo offended gaafa ta'u namni hin dhufu kaa torbeettaan dhufu taanaan immoo piroojeektii keenyatu fail godha. Raajii sobduun guuttee daldaltuu wangeelaa iddoo silaa furtuu. Taatee sabaaf eelaa. Si aayyaa maallaa gabaaseen sitte moodee qabu shamoo meeqan qaba digdama natti fakkaata. Adiitti irra keessaa ameen jette lallaban qabu. Ilaala akkuma si godhu beektu akka si godhamu. Dhuguma sitte qophaa'e bichaa qophaa'e. Waaqayyo nama tokko akkas jedhinaan jedhe. Lafa siin jedhen geessa. Balbala banamaa argaa. Baneera sirraa.
banera. Shay. Yo barbaade dollar argadhu bara dhufu. Kuma lama kudha shanii ji'a shanaffaa ji'a sadii ji'a lama kaasee yoo barbaade miliyoona argadhu. Word of Faith movement warra jedhaman jiru jarri tokko amma waldaa kiristaanaa keessa lo'anii kan galan jira kana jiru wherever waldaa kam keessa jiru barsiisa isaanii kooppiin isaanii ashaaraan isaanii isa sirakkisutti maal taat nan kolfaa'edha ayyaati rakkina beelattiin kolfe jechuun maal jechuudha addunyaa kana keessa himmoo jechuudha seexanni haadha manaa fudhata jechuun isa miti haadha manaa namni seexanni dubartii baay'ee fuudhee jira abbaluu isheen beennu malee seexanni kan inni jalqaba fudhatu eebba keenya eebba erga fudhatee si beelesse erga si beelesse waaqatti akkati guungumtu godha waaqa wajjin garaagara si ari'a mana kee rukuta lafa kee rukuta gaa'ila kee rukuta ergaan siif deebi'ee abbee akka jedhee waaqayyo beelaaf rakkinatti kolfaa galtaa baga gammaddeedhiin ergaan irraa shimboosaa miti isa si boossisutti kofaltaadha harka keecha ollaa kaase maaliif akkati boo'icha dhaabdu sitti himu isa dhuma waan ati barbaaddutu mana keetti gala labsiis irratti ba'e labsiidhaan deebiseera Ufee naa ta'eera an fayyaadha an fayyeera maal ta'eera kan ofirratti labsi yoo ofirratti labsitu siif hin ta'u baay'isuu kan nurratti ta'u isa ofirratti labsine osoo hin taane isa waaqayyo before eternity nurratti declare godhedha waaqayyo before eternity bara dura wanta nurratti labse qaba innis immoo fayyina karaa ilma isaatii argamudha. Giddiin qabaate nuuruun ni akkuma daabariyaa waxxaramee dhameetu hin taa'in. Uf gadhiis jireenya kee uf gadhiisi aannan ammallan gabaaseen sitte moo deeqa bura shammoo meeqan qaba digdama natti fakkaata. Adiitti irra keessaa ameen jette lallaban qaba. Ilaala akkuma si godhu beektu akka si godhamu. Dhuguma sitte qophaa'e bichaa qophaa'e. Waaqayyo nama tokko akkas jedhinaan jedhe. Lafa siin jedhen geessa. Gama guddiitti taa'u gaas mirga dhugaas. Ilaa waaqayyo akka jedhinaan jedhe. Isa lammaffaa ariitii akkasuma tollu godha. Isa lammaffaa akka jedhinaan jedhe waaqayyo. Isa caa gurra kenna keessa jakeera. Jedhine Aniel. Dubbadhu Aniel. Isa gurra kolnage. Hagalgala kana kaase. Ija koran kun. Naakere. Waabba waan isaan jedhan naa godhi. Kanaman waaqayyo akka jedhinaan jedhe. Rakkinni jira, bubbeen jira, lolli jira, ariyatamni jira, arrabi jira, garuu lafa jedhaman keessa. Lama tokko tiksiin ullaanneedha lama. Tiksiin ullaanneedha tokko lama qaba. Raji sobduun guutee daldaltuu wangeela iddoo silaa furtuu taatee sabaaf eela nuus dubbichaa gannee isaaniif toflaanne isaanis waaqayyooni baruu keenyan feene. Matureen ganama kanaa kanan dubbadhu hin irraanfatta kan jedhu tasuma raawwatte barabaraan isa kaleessaa nagartu iyya kunkunoofte bara 2015 roobiine torbanarraa utuu addeeme yoo hin deebu harka kee ol kaasee ergaan qaba wanta ammarraatti simiineef sirra ture lamuu lammataan argitu hin irraanfattati tapha kootiin hin irraanfatte jedhiyeere. Maal irraanfata beektaa sabni kun makaraa irraanfata rakkina irraanfata hiyyuma irraanfata sodaa irraanfata beela irraanfata dhaba irraanfata jibbamuu irraanfata haleluuyaa sagalee keessan baasaa nan irraanfadha jedhaa guddisaatiin lafa hojiidhaan gassi buusanii si ergan salallee sammuu kee keessaa hin irraanfatta amiin jedhika
baadiyaa yoo si kaan amman irraanfatta booleesii godha waaqayyo waan ati irraanfattu tokko sirratti hima dhukkuma nanna kee keessaru rakkinaan masammuu kee keessaru qaama kee keessa kan jiru hin irraanfatta jedha Yesuus ganama kana bal'isii ilaali irkadhuu si'a sadi ameen jedhiga tokko lama namni sagalee kun naataa jedhu ameen jedhu sanuma inni lammaffaan Efreem jechuun horuu hinoor biyya qonqaayin baay'eetti kana keessatti ati hinoorta bakka hinuma horta bakka ijoollee hinoorta qabeenya hinoorta nama hinoorta ganzaba hinoorata harki kee eebba baata miilli kee eebba baata wayyaan kee eebba baata har'aa jalqabeen sirratti dubbadha har'aa kaatee ati nama horuudha jedha waaqayyo nabaasa jedhe nama si biraa qabi nambaa lafa bal'aatteedhi nambaa maqaa Yesuusin jedhe misiraacho imbaata jedha Yesuus raajii sobduun guuttee daldaltuu wangeelaa iddoo silaa furtuu taatee sabaaf eelaa nuus dubbichaa gannee isaanitti of laanne isaanis waaqayyooni baruu keenyan feene ija keenya kaafnu waaqolii xiqqoorraa caaffata qulqulluudha furmaatinni waara fayyin harkaa keetii nu fayyisi cubbuu keenya nu balleessi booduu keenya deebisi fayyin harkaa keetii nu fayyisi cubbuu keenya nu balleessi booduu keenya deebisi